ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا إن ججبسني رسول دبيتنا أمري هذا أبا ونانا كنا والكبج ويا ولندكيسنا والجلج ويا مي ولنجبنا ميد أمن جتني الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا أورميا إسلاميك تلفزيون بكجرتنتي سلامتان تينيا تنون الربوكاتي إسن هذا قبض جتشادا خبجا غرتي رب سبحانه وتعالى ورا جنتات اتين كوجي سلامتا اتين إسان الفيس سنين إسن سمتشادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيغا سن جنبودا داوتوتا خينيا سغنتاتين يتن ترباني وائي فيال الكسي وائي سير الكسي وائي جرينيا في جرول الكسي وائي ملا جرينيا هند الكسي تن أمنتيدان والانفاليس نامنتيدان والسمتو akkuma walii dabarsaa turretti ramadaana booda walitti anaan wal arkullee baannu obboleeyyan kiyyaa waliin sagantaan itti fufaa turte. Kanaafuu isinilleen akka irraa barachaa jirtan boharaa jirtan jechaadha abdii godha. Arraan tana kunnoo keessummaa keenya ulfaataa fi kabajamaa Dr. Saifuddin kutaa naannawa Washington State Marylanditti argamunirraa isa arraan tana qabannee wal isin barsiisuudhaaf akkasumatti isaan irraa barachuudhaaf gama Oromiyaa Islamic Television isaan afeerree isaanii waliin argamna. Meegaa osoo sagantatti achi hin ceene doktoraan wal isin barsiisuu barbaada. Doktor assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waalaikum salaam akkam jirtan. Nagee qabna doktor fayyaa keessanii? Fayyaan jira. Bagagaa yaamisa keenya dhageessanii gama waltajjii takka ammoo gama gartee xaaqeeta Oromiyaa Islamic Television irratti nu argamtan isinin jenna. galatama alfada Dr. ga akkuma maqaan keessan Dr. Saifuddin Hussein ja'a mee Dr. Saifuddin Hussein eessatti dhalatan maal baratan maali ga'een isaanii maal hojjechaa jiran akka nama tokkottis akka gartee sababallaa Oromoodhaaf akkasumatti sababallaa adda addaafillee maal hojjechaa jiran yeroo kana keessatti mee gabaabsitanii yoo keessanuu cahuu dandeessan hawaasan wal isin barsiisuu barbaanna. Gaariidha. Maqaan kee Saifuddin Abdallah Hussein jedhama. Dhalootaan lixa Harargee baadiyyaa Qunneetti dhaladhe. Ijoollummaatti baadiyyaa Qunneerraa bahee Baddeessaa galee magaalaa Baddeessaatti elementarii sadarkaa 8 Baddeessaatti Karaheetiin sanbooda Finfinnee galee. High school Finfinnee President sanbooda Jimma University dhaqee medical school baradhee sanbooda haga xiqqoodhaaf biyya keessatti karaa Wallootii fi karaa Ciroo keessatti eegan dalagee booda biyya bahee kara biyya Ameerikaa kana dhufee sanbooda gaa Ameerikaa dhufnaan Ahmad karaatiin itti fufee haga ammata 8 tokko karaatii irraan ture. Sanbooda akkuma wanni itti private practice jalqabeetiin yeroo ammaa kanatti Maryland keessatti private practice hojjechuu jira. So Dr. lixa Harargee bahaa jettan dhaloonni keessan mee nama lixa Harargee bahaa kana hin beekneef maqaan biyya sanii maali? Qunnee jedhamti. Naannoo akkamitti dhiyaatti qunneen tun yeroo duraatiif anuu dhagahuu kiyya qunne tana? Magaalaa Ciroo yoo beektan. Hayyee. Magaalaa Ciroo yoo beektan magaalaa Ciroo irraa kiiloomeetirii 25 fi 30 waliin ta'u. Maashaallah. Duuba doktor maal barattan doktorummaa keessatti maali wanni isin irratti xiyyeeffattanii barattan? Ogummaan keessan maali? Speciality onneeti specialist onneeti
four board certification in Gaba, sadarukma biya kanati sadarka ol anati jalati karane uno service kanu jira private practice private service. So private practicing kuni dhuunfatti klinika mataa ofii banattanii tajaajila ogummaa fayyaa kannaa jirtan jechuudha. Exactly. Klinika mataa banattee ogummaa fayyaa ownership idaafi wanni ofii kan rangooti. Maashaallah yeroo duraatiif arguu keenyaas dhageeyu keenyaas nama keenya kan lammii keenya kan gartee Oromoo yeroo duraatiif mataa isaatiif klinika mataa ofii qabaatee dhukkuba onneedhaan gartee ummata akkaataa dhukkubni kun ittiin tiisamuu fi ittiin gartee eewalamuu nama yeroo hojjetuuf yeroo duraatiif dhageeyu kiyyaan illeen gaa namni biraa hin beene hedduu ulfaadha. Biitii ama keessa jirtan tuni Meerilaand maa miti? Maryland. Wanni practicing kia Greenbelt bakka deemutti wanni located there. Maryland closer to DC irratti DC daaf hedduu dhiyaate. Waliigala eega hojii doktorummaa kana jalqabdan hagam takka amanni? Asitti 2010 private practice the Dubon era 2010 right jalqabeetiin the practice godhu ture sandura gaatan biyya keessatti godhe malee irra guddinni yeroo kiyya asitti tanii fixe barnoota irratti garuu 2010 jalqabee practice irratti. Gaariga mee doktor arraan tana toopikni isin takka immoo mata dureen dhukkubni onnee kun akkana fakkaatutti dhukkuba tokko moo hedduu jira duraan dursee mee dhukkuba tokko moo hedduu? Dhukkubni onnee dhukkuba hedduudha. Onnee keenya guutumaa guututti yoo addaan hihiine maslii yookiin foona isaa jira, vaalvii jira. Waan adda addaa jiru sun hunda kophaattis yookiin walirratti dhukkubuu ni danda'a. Kana keessa waan irratti dubbannu coronary artery disease jennaa garuu dhukkubni onnee dhukkuba hedduu. Galatooma eegagaa mata dureen waa'ee dhukkuba onneedhaa hedduu eega taateefu keessa arraan tana isinilleen maqaan dhuunfaan kana coronary artery disease kana mee maal jechuudha dhukkubni kun mee maqaan isaa maal jechuu gabaabinatti? Coronary artery disease jechuun onneen keenya akkuma qaama biraatti dhiiga barbaachisa. Dhiigni qaama keenyaaf nutritioniidhaa fi oksijiin baatee deema. Akkuma qaama biraatti onneen keenyas dhiiga barbaachisa. Dhiiga onnee keenya kanaaf kennu tuubboo dhiigaatu jira. Tuubboon dhiigaa kun waggaa isaa sanarratti rakkoon dhufe coronary artery disease jenna. Sababa itti ta'uu fi kana itti dubbannu coronary artery disease jechuun overall tuubboo dhiiga onnee keenyaaf dabarsu waggaa cufame waan nurratti fiduu danda'u saniif coronary artery disease jenna. So inni kuni hidda dhiiga onneeti kan dhiiga kana fuudhee onneetti dabarsu. Onnee amala masalan wanni qabna qaamni keenya bireenni jira, qaamni adda addaa ni jira. Sammuu fi dhiiga hiddaatu jira. Sirrii. Akkasumas dhiiga hiddaa lubbuu keenyaaf deemu jira. Waggaa dhiiga hiddaa lubbuu keenyaaf deemu kan kuni cufame lubbuu keenya irratti rakkoo guddaa fida.
sanit coronary artery disease jenne wani yahan Gaarii maaliif dhimmi kun maaliif dhimma yaachisaa ta'e? Maaliif dhukkubni ilma namaatti overall yoo fudhatte karuma hundaan yoo fudhatte karaa lamaan dhufa jechuu ni dandeessa. Tokko environmentiidha, kaan immoo waan haadhaati abbaa keetirraa fudhatu. environment yeroo jennu naannoo ati keessa qubattu? Bakka itti jirtu. Bakka ati irra keessa jiraattu sana? Bakka irra jirtu, waan ati gootu, waan ati nyaatu, waan ati dhugdu, waan ati hafuura fudhattu, waan amala keetti kanaa hunda ta'u environmentii keetti. Kaan immoo jeneetiikidha, waan haadhaa fi abbaa keetti shanii keetirraa fidatu. Nuti amma biyya kana dhufnee Ameerikaa keessa jirra. Lifestyle environmentii kanatti jirra. Environmentii kana keessatti waggaa jirru dhukkubni nu qabachuu danda'u waan haadhaa fi abbaa keenyarraa fudhanneef achitti environmentii kana keessa waan jiru. Kanaaf jecha biyya kanatti dhukkubni guddaan nama miidhaa jiru maal yoo jennee ilaallee islaayidii lameen faa agarsiisuu ni dandeessa. Dhukkuba hundarra keessaa dhukkubni onnee du'a namaa tafidu isa. Dhukkuba hundarraahu. Muhammad, islaayidii lammadaa isaan nu agarsiisaa jaanii? Hayyee itti fufa doctor. So saritti aanee kaansariidha. San booda dhukkuba biraatti dhufa. So dhukkuba onneerraa dhukkuba namoota biyya Ameerikaatti amatarraa du'u keessaa tokkoffaan tafidu dhukkuba onneeti. Kana keessaa guddinni isaa coronary artery disease kanaan dhufa. Kanaaf jecha sirriitti coronary artery disease kun akkamitti dhufaa ammaa godhuu qabna jennee addaan beekuu sababnis environmentiin keenya environmentii biyya kanaatti malee akka biyya keenya sanii miti saniif jecha sababa kanaatti important sababni ta'a. Baay'ee galatooma dhugumatti waan nama yaachisullee qabu. Gaa namnummaan jiraatuun onnummaan sosoonuu onnee tana onneen jiraachuu waannaan namni bakkatti sosoollee hin jiru. Akkasumas gaarii gaa duuba dhukkuba kana coronary artery disease kana maaltuutu isa kana argamsiisa? Dhukkuba kana maaltuutu fida? Maali sababaan dhukkuba kana? Sababni dhukkuba coronary artery disease sababni itti dhufu sababa tokko qofaan sababa hedduu nuti risk factors jennaan or risk factor waan dhukkubaaf si saaxilu jechuudha. Risk factor jechuun risk factoroota jira. Risk factor kana keessa risk factorin high blood hypertension jira, hypercholesterolemia, diabetes, smoking, sigara dhuguu, family history, waan aadaa fi abbaa keetirraa fidattu, umrii kee isaanirraa dhaaluu dandeessa jechuudha. Isaanirraa guutumaa guutuutti hin dhaltu. Family keessatti nam tokko qabaatee tokko hin qabu, kaan immoo qabaachuu danda'u. Guutuma yeroo hundaa'u environmentii fi genetiksiin walitti dhufeeti dhukkubaaf siwannii godha. Obesity, physical inactivity, kana jara kana hypertension, hypercholesterolemia, diabetes, tobacco smoking, sigara dhuguu, obesity. So obesitiin kuni obesitiin dhukkuba takka gabbinarraa hedduu furdaturraa nama dhufu. Obesity. Obesity haalat measure godhamu jira, BMI waan jedhu jira. Garuu obesity qaamni kee ulfinni kee
dheerina keetiif walitti laallamee hisaaba malee yoo ta'e obesity jennaan physical inactivity waa takka godhu badan biyya keenyatti bakka hunda miilaan deemnaa waa hedduu goonaa asitti garuu makiinuma keessatti yeroo hunda waa deemtaa offices dheedhee teesseetuma waa hedduun gootu physical inni kunis risk factory jarri kun hundi tokkoof as risk factor ta'aniiti dhukkuba kanaaf saaxilan cinaan dhukkuba risk factory kun waan dhukkuba saaxilu kun cinaan isaa modifiability nuti modify godhuu dandeenya cinaan isaa moo waa tokko godhuu hin dandeenyu umrii kee waa tokko godhuu hin dandeenyu yoo dulloomteedhaas waa tokko dhugaa dulloomne dhukkubni kun dhufuu ni danda'a. So garii ifirraa ittisuu dandeenya ifirraa dhoowwuu dandeenya garii moo waan uumamaan rabbiin ati ifirraa furmaata hin qabne. Umrii kee waa tokko godhuu dandeessu waan haadhaa fi abbaa keetirraa waa tokko godhuu hin dandeessu. Garuu obesity jijjiiruu dandeessa. Akka furdina fa'a. Nyaataa fi wanni exercise gootee ofirraa jijjiiruu dandeessa. Hypertension kee akkuma nyaataa fi exercise ammas dawaa fudhachuudhaan ofirraa wanni godhuu dandeessa. Cholesteroolis akkasumatti dawaa fudhatteetis nyaataanis exerciseidhaan ofirraa mitigate godhuu ni dandeessa. Sugar diabetesis akkasumatti kan physical inactivities yoo yeroo hunda makiinuma deemuu dhiistee miilaan deddeemuu exercise program gootee active of gootee sunis mitigate godhuu ni dandeessa. Kan egaa important waan kana modify waan godhuu dandeenyu kan modify godhuu irratti dhukkuba kana ofirraa ittisuu yoo feene waan modify godhamuu danda'a modify godhuu yoo dhukkuba kana qabaachuu baatte dhukkuba san argachuudhaaf riskiin isaa xiqqaadha. Riskiin isaa akka masala risk factory kana maal example kana namni tokko yoo baadiyyaa bakka makiinaan deemne jiraate makiinaadhaan hin dhahamu makiinaan achi hin jirtu. Namni makiinaa jirtu yoo mana taa'e manaan baane makiinaan yoo konkolaataa irra kufe malee makiinaadhaan hin dhahamu. Sirrii. Immoo yoo miilaan karaa makiinaa irra deeme makiinaadhaan dhahamuu ni danda'a. Sirrii. Yoo makiinaadhaan yoo namni karaa deemu magaalaa keessa jiru gurraan hin dhageenye hireen isaa makiinaadhaan dhahamuu ol deema. Sirrii. Yoo akkasumatti ijaanis akka gaariitti hin laalle riskiin isaa ol deema. Sa. Risk factory kan akkasitti ilaaluudha waan kun nam ofirraa yoo eegde waan dhukkuba saniif sababa sitti ta'u kana ofirraa eeguu qabda. Akka gartee ja'amutti taamoo akka masaaqaa as qaddamuu maxxanqaa ja'amu kana jechuudha. Akkasii jechuudha bakka ofirraa beekuudhaa fi sirriitti of ittisu. Bakka barbaachisu hakiima bira dhaqanii kaanis ofuma irra guddin waan ofiin gootu waan nyaatu waan dhugu waan guyyaarraa exercise gootu kan of jijjiiruudhaan sigaaraa yoo dhugde sigaaraa ofirraa darbuu gaayyaa keetis achi darbitee yoo wanni jettee ofirraa riskii isaa haalaan mitigate goote jechuudha. So dhukkubni kun hogguunii fi nama qabu takka saaxil nama baasu tuubboo takka immoo hidda onnee kan dhiiga gartee onneetti dhiiga dabarsu kana dhiphisamoo akkam godha yoonii fi dhukkubni kun si qabe? Inni amma wanni risk factory waan adda addaa dhukkubarsiisaa jiru kan amma tareefu yaamne kan yoo qabaatte seeliin wanni dhiiga tuubboo dhiigaa bakka sadii qaba. Ta keessa jiru ta keessaan bakka dhiigaan wal makatu suni ta dhiigaan walitti dhufu suni endothelium jedhama. Endothelium kuni haalaan waan jabaa hojjeta.
fayyaa artarii kana eeguudhaan. Okay. Dhukkuboonni kuni risk faaktarii nama reefu yaamne kuni maal godhaa rakkoo indooteeliyeem san irratti fida. Indooteeliyeem san hogaa hojii isaa akka gaariitti hin hojjanne hogguus gaa waan adda addaa wanni woolii artarii sanii keessatti guuramee cufuu jalqaba. Hoggaa artariin sun cufame rakkoon hoggaas dhufa jechuudha. Nama hedduu irratti artariin sun haga wanni lumaniin harka 50 harka 60 cufamutti illee waa takka sitti dhagahamu ta'uu dandeessa. San booda harka 60 fi 70 geenyaan garuu hoggaas rakkoon dhufa sinditamiinii fi kun dhufa san. So Dr. Battalumaan idduudhaan gaafiin gaafachuu barbaade dhukkuba kana biyyatti hedduu nama keenya irratti gaaga'amsa fiduu ture yaalaa turtanii dhukkuba kana namarraa? No, actually biyya keenyatti irra guddinni dhukkubni onnee biyya keenyatti ta dhufu rheumatic heart disease ta jedhamu. Rheumatic heart disease toota sun infectionii tonsilirraa ka'ee karaa lubbuu irratti valvii lubbuu irratti sababa infectionii sanii waan inflammation fidee damage valve godhaa sanitu irra guddaan dhukkubni onnee biyya keenya jiru gosa san. Ammaan tana anestatiksiin qabu garuu jireenya manni jiraatu keessafuu manni Finfinnee keessa jiraatu dhukkuba akkanaa kana qabaachuudhaaf hiree guddaa qaban jireenyi isaanii jijjiiramaa jira. Garuu yeroon ani barnoota biyya keessatti baradhetti rheumatic heart disease ta jennu sanitu irra guddinni uummata keenya dhukkuba onnee ta'e irratti dursanii coronary artery disease kun hedduun gara. Gaarii so dhukkubni kun irra guddaa biyya bal'inaan guddattee guddina qabdu keessatti hedduu saaxil namni ta'a jechuu biyya akka baadiyyarra. Akkas bakka irra guddina lifestyle waan jennuun lifestyle asitti hoggaa dhufne nyaanni keenya nyaannu highly nutritious way overweight goona activitiin keenya very low nuti biyya keessatti bakka hedduu miilaan deemuu turre asitti hedduu waan ammas sigaaraa fi kana kanas itti daatee dhukkuba westernii keessatti heddummaati. So wanni gari reefu ka maqaa dhoytan amma hedduu taa'urraa ammas hedduu ispoortii adda addaa takka ammoo qaama gartee sossoosuu dhaburraa waan jedhu nu xuxxuxan hedduu ta'an kuni nama makiinaallee oofuu sa'aa 8 ol makiinaa oofuu takka sa'aa 8 illee makiinaa oofuu ta'uu ni mala jechuudha. Suni makiinaa oofte jecha yeroo hedduu laal wanni sistemiin qaamni keenya sistemiin waan ati guyyaarraa gootu wajjin addaatti godhaa deema. Kanaaf jecha metaboolizimiin waan hundi qaama keenya wajjin deema. Sirrii. Makiinaa guyyaarraa sa'aa 8 hoggaa yoo oofte enerjiin ati baastu hedduu miti. Miiluma sossoosa miilumaa fi harka xiqqoo sossoosta malee asachi hedduun sossoosa. Kanaaf jecha dalagaa akka ta'e yoo dalagaan kee dalagaa aktiif bakka waan deddeemtee waa hedduu gootu taate suni gaarii. Akkas ta'ellee exercise program godhattee ani torbaanitti at least guyyaa 3 baheetiin exercise godha. Hoggaan exercise godha immoo at least hagan hurkaan irraa baatu exercise godhuu qaba jettee yoo goote over the long term haakimni waan si godhi olitti ofii goote jechuudha. Gabaabatti ispoortiin illee bareeda jechuudha. Ispoortiin bareeda.
Gaariga Dr. Mee idduudhaan isinis boqonnaa fudhattanii nutis boqonnaa fudhannee gaafii gama gartee Facebookiitiin yoo nu barreessan daawwattoonni keenya isaanirraas fudhachuudhaan isinitti deebi'uu barbaada. Daawwattoota keenya akka hin deemne isiniin jechaadha. Tura maaliif ganaadha gaafii gurguddoo jajjabduun waa'ee gartee akkamitti dhukkuba kana ofirraa ittisuu dandeenya waan jedhu takkamu dhukkubni kun fayyifamuu ni danda'a eega namni tokko dhukkuba kanaan saaxilame booda tokko suni gaafana lammadammoo maali milikkatni mallattooleen dhukkuba kanaa maal faadha waan jedhu gaafii lamaan kanaa fi sadeen kana kakkaasne gaafii gama feesbuukiitiin yoo isinillee nu barreessitan boqonnaa booda walitti deebina turtii gaarii nageennu tura. Anandemina hadara lakizaza ningu fina walumatti lafa walikin bonina sanumaan istayu meewatar kaanfanna cinqaan himan guddaa ganaa itti deemna keessattuu ammootoo wanna ollaa kenna jaboodhaa matanii beekina biin kenna namni quufee bulee hin taane mu'mina odoo ollaa beekuu waan qabanii mana kunis amrii jabaa ufin dagatina beela wal to'achuu dhibee ol gaafachuu azaa walii obsaa jedhe rabbiin kenna gabri gooftaa didee eennutti irkata lakki hin didinii booda hin gaabbita imimmaan fixattee ganaa dhiiga bootta ganaa arguu heddaa gudii zalimtoota mana ibiddaatti ganaa harka nyaata akki rabbiin didduu akkas ta'uuf taata rabbiin nu haatiisuu nafsiyyaaf shayxaana isum amma janii isatu ol aana yaa irkoo mu'mina asiima irkoon teennaa ofirra laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم daawwattoota keenya baga nagaan nu turtan nagaan walitti deebinee jirra ammaan tana gartee gaafiin Facebook irratti illee nuuf barreeffamtee osoo jirtu gaafiillee nuti qabannee dhiyaanne doktaraaf sanumaan wal fakkaatti saniifuu gaamee doktor sagantaan amma itti aanu gama gaafii waa'ee gartee dhukkuba onnee kana kan dhiiga onnee hidda onneedhaa kan dhiiga gartee onneedhaaf laatu kana hiddi onnee kuni dhiphatee rakkoon onnee miidharra geessi jettan. Meegaa wanni hawaasni keenya daawwattoonni keenya gaafatanilleen gaafiin ani qopheessee takka isinilleen qopheessanirraa mallattooleen takka immoo milikkatni afaan oromootti mallattoodha. Mallattoon dhukkuba kanaan namni qabamuun osoo gartee haakima hin dhaqin duratti haa ta'u takka immoo maal faadha wanni mallattoon dhukkuba kanaa wanni adda addaa ta namatti mul'attu ta namni ifirraa beekuu danda'u. Mallattoon sababa dhukkuba kanaan dhoggaa tuubboon dhiigaa onneedhaaf deemu kun dhiphatee mallattoo adda addaa qaba. Mallattoo guddaan chest discomfort dhukkuba onnee dhukkuba laphee irratti dhukkuba qaba. Dhukkuba akkanatti chest discomfort rather than pain. Xiqqoo mijjaan achii dhabamuu san discomfortitu sitti dhagaa ni rakkata. Karratti yaa yuudal hedduu karaa hedduu qaba irra guddina retrosternal jennaan discomfort rather than pain discomfort jechuun irra wayyaa ta sitti dhagahamu wanni sitti dhagahamu amala wanni dha wajji wal jiraata sadarkaa adda addaatti yeroo qabaanne waan adda waan ibsu ni jira wanni tuubboo san cuuf amalli isaa adda adda yoo akkuma jirutti taa'ee classical angina ta jedhamtu chest discomfort jedhamtu dhaga'ama.
classical angina waan sadii of keessaa qaba. Tokkoffaa hoggaa sossootu, hoggaa waa gootu dhufa. Hoggaa teessi waa sittin dhufu, hoggaa waa godhuudhaaf deemtu, hoggaa active taatisitti dhufa. Lammeeffaa hoggaa boqotte ni deema. Sadeeffaa dawaa nitroglycerin jennu jira. Dawaa arraba jalatti godhan ambulaansiin hoggaa dhufee silaalee yoo discomfortii chatti qaban waan si kan keessaa tokkichi nitroglycerin san dawaa san hoggaa fudhattee sirraa wayyaa. Waan sadii kan of keessaa qaba jechuudha. So doctor discomfortii lapheedha yoo jennu lapheen kee kun sitti toluu dhabuudha. Sitti dhabu yeroo guddaa waan sitti dhaga'u akka ba'aan sirra jiru. Ulfina sitti ulfaatu fa'a. Sitti ulfaatu akka ba'aan namni tokko akka waan arbinarra taa'e irratti fakkaate sinjaa. Ulfina sitti dhaga'a. Dhukkubni kun irra guddinaan hedduu kanarratti dhagahama garuu karaa bitaattis dhagahamuu ni danda'a. Karaa mormaatii fi karaa wanni kanatti sitti dhagahama. Gama thyroid kana? Karaa joo jennuun kanarratti sitti dhagahama. Karaa harka keenyaa kana dhufeeti karaa harka quba lameen quba xiqqoodhaa fi quba hamartii kana sitti dhagahamuu danda'a. Karaa as guddinaan asii karaa bitaa deemuu ni danda'a. Karaa joo karaa harka keetii. Usually the first two fingers, quba xiqqoodhaa fi quba hamartii sitti dhagahama. Namni tokko ni dafka. Hedduu dafka. Namni kaan mataan itti wanni diizii ta'uu danda'an. Kun egaa stable fi unstable waan jennu jirra. Kun usually stable ajaa'ibaadhaati. Stable jechuun waan cufeessoti stableidha waan kan taane garuu yoo waan tubboo san cufe madaahee hoggaa qaama kee of murte. Shigireedhaan yoo of murte xiqqoo booda dhiigni ni itti taani. Sirrii. Suni protectionidha. Qaama keenya protection mechanism. Yoo waan tubboo san cufu foto kee madaawe dhiigni dhagee irratti itti tufedha. Protectionidha normal. Amma gaa ofiifuu duraanuu cufaadha. Cinaan isaa cufamee jira amma dhiigni hoggaa irratti ittite guutumaa guutan famuudha. Yoo guutumaan guutuun gufame it is an catastrophic emergency. Nama hoggaa san du'uu ni dandeessa. Immediately wanti yoo deemu hospitaala deemtee tajaajila argachuu baatte du'uu ni dandeessa. Yeroo xiqqaa keessatti du'uu ni dandeessa. Yoo du'uu baattellee foon onnee tubboo saniin dhiiga harkatu hundi ni du'a. So wanni haftu manni onnee dadhabaa akka gaariitti pampii godhu. Humna dhabdi. So onneen sun humna dhabaa dhufti namni sun du'aaf saaxilama jechuu akka laafatti. Sababa sanii yeroo wanni wanti electrical problem jira waa hedduu dhufa haala biraatti wanni kun garuu waan guddaan maali catastrophic outcome jiraachuu namni du'uu ni danda'a immediately. Some borders electrical activity problem VT ventricular fibrillation tachycardia waan jennu jira sanittu yeroo hedduu nama ajjeesa. Lubbuu masileen sun waan dadhabaa ta'eef jecha akka gaariitti pampiin godhuu kanaaf jecha onneen ta'e dadhabaadha.
akkaraajetti heart failure keessa seenuu ni dandeessa. Kana hunda sitti dhufuu danda'a. Irra guddinni ammallee yeroo ammaan tanaan teknooloojii fi dawaan qabnuu fi waan godhuu dandeenyu waa hedduu waan jiruuf jecha namni akka duritti hin du'u garuu masalan blood vessel LAD jedhanii jiran silaafoo slaidii sadeeffaa sana agarsiisuu dandeessu. Namoonni wanni LAD kana cufame irra guddinaan du'u turan. Bara duratti ni du'an. The widow maker jedhama. Wanni blood vesseliin sun yoggaa cufame ni du'an irra guddinaan yeroo sanitti waan du'u waan tureef jechuudha. The widow maker jedhamuun beekamu. Now, symptomic chest discomfort. Garuu waan tokko waan explain godhu certain population tokko hawaasni namoonni hawaasni takka tokko jechuudha. Masalan dhalaan irra guddina chest pain qabu classical ta'uu symptomin isaaniitti adda ta'uu ni danda'a. Isaan itti dhagahamu itti dhagahamu wanni shortness of breath yookiin hafuurri nama gabaabatu. Hafuurri gabaabatu isaaniitti itti dhagahamu danda'a. Dhalaa uummata diabetes qabu uummata dhukkuba sukkaraa. Dhukkuba itti dhagahamu yoo itti dhagahamu baates nerviin isaanii damage waan ta'uuf danda'uuf dhukkuba dhabuu ni danda'an. Namni umriin achi deemes symptomin isaas mallattoon isaanii addaa ta'uu ni danda'a. Umriin kun 50 oli moo 60 oli moo 70 oli? Uummata 65 olitti jechuu ni dandeenya. Uummata keessa 70 oli classical symptomii kana dhabuu ni danda'a. Isaanitti waan agaruu waan biraa ta'uu ni danda'a. Symptomin isaanii akka nama classical kan wadoon ta'in waan biraatiin dhufuu ni danda'a. Sanuu explain godhuu. Gaarii Dooktar Hedduu Galatoomaa duba mee gaafiin irraa mahii gaafachuu barbaannu dhukkuba kana maaliin takka dhukkuba kana namni irraa fayyuu ni danda'a gaafiin takka immoo lammataa ammas dhukkuba kanarraa namni wanni garii dubbattanii jirtan akkaataa namni itti ittisuu akkaataa namni irraa itti eeguu qabu mee namni dhukkuba kanaan saaxilame hoo furmaatni ni qabu ni jira. Irra guddina biyya kana keessatti namni jiru xiqqoo beekumsa qabaatee waan kanarratti attentionii kennee jireenya isaa jijjiiree haalaa fi amala isaa jijjiiree yoo jiraate dhukkuba kana mitigate godhuu ni danda'a. Ofirraa 100% prevent godhuu waa hundaa'uu hin danda'amu. Garuu dhukkuba san akka sittin dhufneef yoo dhufellee outcome isaa gaarii godhuudhaaf haala itti dandeessu jira. Sunis nyaata waan nyaatu sirriidhaan laaluudha. Fat, cholesterol waan qabu nyaachuu dhabuudha. Calorie kee limit godhuudha. Exercise is very important. Exercising very important. I don't have a word to explain it. Sport jechuun. Very important. Very even your one leg about blockage leg about one leg about person leg about heart attack leg about namni active exercise hedduu godhu. Namni usually haalaan gaarii. Sababnis collateral circulation if you want Brawan Janu Jira isaan heart adaptive mechanism one umatuuf jecha nama active very active ta'e adaptive mechanism only one godhatuuf jecha
outcoming isaanii yeroo hundaa'u gaarii ta'a. Blood pressure yoo qabaat blood pressure kee sirriitti godhuun standard guideline jira. Blood pressure kee hagam ta'uu akka qabu haakimni kee akka gaarii beekaa JNC jennee jira asitti standard jira. Cholesterol kee cholesterol badaa fi gaarii jira. LDL tajaajila cholesterol badaan kee usually below 100 preferably below 70 yoo ta'e gaariidha. Ammas yoo sigaraa fi gaayyaa irraa fagaachuu qabda. Overall waan ati jijjiiruu dandeessu kana waan ati jijjiiruu umrii kee jijjiiruu hin dandeessu. Waan haadhaa fi abbaa kee irraa jijjiiruu hin dandeessu. Waan kabiraa kana immoo hedduu jijjiiruu hin dandeessu. Irra guddinni outcoming haakima keetii fi si hedduutti akka gaarii plan gootee yoo wanni jettee jiruun kee gaarii ta'uu danda'a. So namni kun gabaabatti namni dhukkuba coronary artery disease kanaan saaxilamee carraa jiraachuu carraa fayyuu ni qaba jechuudha. Akka gaarii jiraachuu ni danda'a. Dawaa fudhatee waan haakimni godhee asitti waan gaarii gaafata. Anis hedduu jira sadarkaan wanni godhamus wanni san cufamus banuu ni dandeenya. Tuuboo san banuu ni dandeenya. Yoo banuu dadhabnes dhiiga biraa tuuboo biraa finnee wanni san cabbage bypass waan jennu jira san goonee nama san wanni onnee seef godhuu ni dandeenya. Garuu irra guddinni ammas wanni of jijjiiruu irratti wanni ta'uu qaba. Waan haakimni godhu alatti waan abbaan godhus haalaan barbaachisaadha. Gaarii Dooktar gaafii lama sadii daawwattoota keenyarraa gama Facebook irraan dubbisuu barbaada. Amma Naaftolii Yusuf gaafiin barreessan yoo onneen daddaftee nama dhawattu taate rakkoon maalirraa onneen namaa tun nama hedduu dhawatti heart ratein namaa kun hedduu speedii maalirraa heddummataa jaan. Suni palpitation or tachycardia jennaani jechuun lubbuun onneen teenya normally tadhootu normal rating 60 to 100 jahatama haga dhibbaatti that's the normal. Atleetotaa fi warra physically very active ta'an jahatamii gadi ta'uu ni danda'a. Sababnis hogguutti akkatti onneen isaanii waan pamp godhe hedduu waan ta'eef jecha lubbuun isaanii hedduu dhahuu hin barbaachisu. Garuu onneen hoggaa hedduu dho'ite sababa hedduu jira. Tokko physiologic or normal ta'uu danda'a. Normal rhythm jennu sinus rhythm jedhama. Garuu is a wide variety of causes. Wanni lubbuu ta'e akka hedduu ta'uu dandeessu. Normally once onneen go EKG gooneeti exactly rhythmin eessaa dhufe wanni sun eessaa dhufte. EKG'n kuni onnee tana dubbisa. Electrical activity onnee register godha. Sallaalleeti return eessaa dhufe we have to know impulses sun eessaa dhufte. Sarara jechuu. Yeah, exactly. Centrase goonee eessaa dhufe beekuu qabna. Hogguutti takka palpitationin or lubbuun akkana dha'uun kuni yeroo dhufa gizee hundan dhufu kanaaf jecha monitor irra gooneetti nam tokko record 24 hour torbaaniif yookiin baatiidhaaf irra goonee ilaalla. Garuu sababa hedduu waan ta'eef jecha ofii isaatiifuun sekshinii kophaa ta'uu waan danda'uuf jecha wanni jedhamuu danda'u
Ike hakima bira dhaqee EKG yoo fudhate sanirraa determine godhuu ni danda'ama jedhee gaarii Dr. Gaafii lammadaa Aflaaquu Ahmad Shariifaa gaafiin isaan gaafatan hedduu galatoomaa Ustaad Naasir and Dr. Saifuddin mee namni dhukkuba kanaan qabame keessattuu yeroo dafkii irraa ta'u sossa'uu hin dandayu garuu ispoortiis barbaachisaaf yoo ta'e akkamitti ka'ee godhuu dandaya because yoo sossa'e ni dira and sochiin qaamaa godhu hin dandayu so akkamitti akka sossa'u dandaya advice nu godhaa galatoomaa jaan confusion kan wanni godhuu qabna clear godhuu qabna namni blockade namni hoggaa tuubboon sun cufame duraan dura exercise godhuudhaaf waa takka godhuu dura hakima bira dhaquu qaba sirrii blockadein wanni sun banamuu qaba tuubboon sun banamuu qaba nuti haalli itti bannu PCI percutaneous coronary intervention jenna catheteraa fi tuubii karaa onnee finnee arterii san keessa seennee stantii seennee banna yoo cufaan sun stantiidhaan banamuu dadhabe bypassii godha bypassii jechuun blood vessel bakka biraatii finnee bakka biraatti dhufee bakka cufaa sun dabarsinee wanni godha san odoon gootiin exercise godhuu dandeessu dura banuu qaba wanni sun banamuu qaba cufaan sun banamuu qaba eega cufaan sun baname booda dhiigni olii fi gad dabruu jalqabe akka gaarii jalqabaa san booda wansi sun banamnaan hakima beekee bira dhayxee test godhuu qabda hagam dandeessa hagam exercise godhuu dandeessa exercise godhuu dandeessa moo hin dandeessu hakima kee nuutu wanni godhaaf testi adda addaa goone okay dhiigni kee akka gaariitti onneteetti deemuu jira kanaafuu amma exercise jalqaba exercise mild moderate and strong exercise sadarkaa adda addaatti wanni goona oggutaa takka exercise ofii isaaniitiin hojii jalqabin dura supervised exercise san eega fudhanii booda nu bira dhufanii laallee so supervised exercising kuni ispoortii ati to'annaa jalatti gootu jechuu ni to'amta exactly to'annaa bakka exercise odoo silaalanii bakka health professional dhumanta fayyaa warri ogummaa waan kanaa qabu san dura san keessa dabartaa san booda hakima kee bira cardiologist kee bira dhayxaa waan isaan reportii nuuf ni arganii reportii san laallee san booda testi goona namticha san test goonee yoo gaariin nutti fakkaate okay amma deemtee exercise godhuu ni dandeessa exercise moo waggaa jalqabdu suutatti jalqabiitti suutatti build up godhin malee har'uma kaatee joogii godhuun qabdu suutatti over 3-6 months period suutatti build up godhi yoo rakkoon jiraatti na bira kootu jenneeti malee odoo wanni tuubboon hin banamin exercise godhuu dandeessa so tuubboon hidda onnee sun duraa karaa dhiigaa itti onneedhaaf dabarsu harkatuu qaba eegas booda doktora keetiin yoo ispoortii dalaguu fi dalaguu hin dandeenye doktorri kee si waan ati gootuuf hin godhuu hin dandeenye si beeksisuu qaba ofii keetii kaatee akka nama fayyaa dhibba qabutti ispoortii dalaydee dhukkuba biraa irratti saaxiluu hin baasin jechuudha galatooma Dr. Hiddu, I got the point jaa galatoma thank you very much so much both of you jaa so gaafiin biraa mallattoon kan maal nuufaa ibsa meeshee ka gaafiin qaba mallattoon dhukkuba kana maal nuuf ibsaa jaan dhukkuba Khalid Mahamud mallattoo dhukkuba kana doktorri bal'inaan akka gaarii dubbatee jira
saniifuu viidiyoo keenya irra deebi'iitii ilaali. Namni gama dhumaa dhufu kuni gaafiin waan doktorri reefuu deebiseefaa irra deebi'ee gaafachuu ni mala. Kanaafuu viidiyoo irra deebi'aatii ilaalaa isin jenna. Akkasumas mee gaafiin obsaan ifa argan akkasuma qaamni namaa waan akka rifachuu ni qaba. Gaafiin isaa qaamni namaa waan akka rifaatuu ni qabaahi namni dhukkuba kanaan saaxilame. Qaamni isaa hundi sokonnaffaa ta'a jechuu isaati. karaa biraatti deebisuun wanni laalaa reef hoggaan mallattoon akkamitti dhufaa hoggaan jiru waan tokko yoo yaadatte nama sosso hoggaa aktiif taateef hoggaa wanni taatu asitti dhufa jedhee hoggu takka takka emotional stress yoo qabaate emotional stress hedduu yoo keessa jiraate namni yaadda'u yaadaa fi aaraa fi kana keessa hoggaa jiran emotional sunis by itself waan energy hedduu feesisu waan inni ta'eef jecha mallattoo sun sitti dhufuu ni danda'a. Karaa biraatiin yeroo hunda gaarifattuu fi kana kanatti onneen ta'e hedduu dhoyti suni normal response normalidha. Someone understand what the exactly. Yeah, sun involuntary action irraa ta'us ni mala jechuudha. Gaafiin irraa maayyii gaafii tanaan goolabuu barbaanna. Gaafiin qaba down Abbaay Tsahayyee maqaan isaa down Abbaay Tsahayyeeti maqaan isaatu namatti tola hun down wayyaanee sanirraa baafate. Gaafiin qaba sheeka dhukkubni onnee kun maalirraa saffisaan dhufuu danda'a. Ammas bishaan dhugaatii heddummeessuun akka dhukkubni kun nama hin qabneef nama ni gargaara moo erga si qabe dhugaatii heddummeessituu fayyaa tana fayyuu dandeessa moo osoo dhukkubni si hin qabiin bishaan heddummeessituu dhukkuba kanarraa si ittisa moo eega dhukkubni kun si qabe bishaan dhuguutu si fayyisaa jedhee gaafii dhiyeesse jechuudha. Maaltutu dhukkuba kana dura namatti saffisee fidaa? One haalin jirra waan natti fakkaatu wanni accelerated atherosclerosis waan jennu jiru namni tokko umrii isaanii iddoo hin dulloomin dhukkuba kun isaan qaba accelerated accelerated atherosclerosis jira tokko family history warri akkasitti early in life dhukkuba kana qabachuu danda'u. Tabiraa warri akkanaa ta qabu mata diabetes qabu. Diabetes nuti akka wanni nama diabetes dhukkuba kana qabu walqabatti yaadna. Nama diabetes qabu amma sigaaraa irratti dhugu wanni isaanii accelerated ta'uu danda'a. Very accelerated. Daddafee itti dhufuu ni danda'a. Garuu bishaaniin yoo walitti dhufaa bishaaniin hedduu wanni walitti dhufuu hin qabu. Garuu bishaan in general recommended amount jira normally ilma namaatiif recommended amount jira hagas dhuguun rather than soda fi waan kana dhugurra bishaan dhuguun haalaan irra wayyaa. Bishaan kophaa isaatti dhukkuba kana danda'u. Dr. Galatooma gaafii irraa maahiyya osoo jennu gaafiin biraa gaafii dhalaa jirti. Hawaasni keenya barumsa keessan hedduu itti gammadee hedduu barumsa keessaniif hawwii qabaatuudhaan kan ka'e Muhammad Sobur Su'a jedha maqaan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iddoon onneedhaa mijjina naaf hin qabu yani mijjaa hin qabu bakki onnee kun jaa. Waan natti ulfaatu natti fakkaatti eefa na jalqabe hardha guyyaa afuraffaa kooti mee kuni maali mee yaadni naaf yaada na laadha guyyaa afur eega onni natti ulfaatu jalqabdee jaan mijjaan qabu. Nama gama nuti oggaa laallu nama
dhukkuba kanaan dhufee waggaa laallu waa hedduu laalla. Dhiira moo dhalaa laalla, umrii isaa laalla. Waan itti dhagahame kun kaaraakteraayiz godha akka gaariitti yaafannaa. Garuu reefu waan keessa stable fi unstable waan jennu jira. Wanni tubboo san cufu stable haa ta'u yookaan immoo maddaawee unstable ta'uu irratti waan sitti dhagahamu wanni godha. Garuu any discomfort, any new discomfort waan haaraa takkaa qabaattee beektu amma sitti dhagahame mijjaa dhabuu jechuudha. Wanni discomfortiin sitti dhagahamu kun mijjaan qabdu sitti mijjaa'u raahaa new haaraa waan haaraa yoo ta'e it has to be considered unstable. Hakima bira dhabu. Waan kaleessa hin qabne waan arraa haaraan umrii keetti hin argin yoo ta'e jechuudha. Yoo ta'e it has to be considered unstable. Kanaaf jecha wanni yeroo fitin emergency rooms yoo deeme yookaan hakima kee bira as soon as possible dhabu. Because waan kun hin jiru amma dhufe jechuun unstable ta'uu danda'a. Unstable yoo ta'e guutumaa guutuun cufamuu ni danda'a. Kanaaf jecha irran taa'in hakima keetiin bira dhaqi yookiin emergency room dhaqite haasilaalani. Dooktar Hedduu Galatoomaa gabaabinatti qabxiileen nuti har'aan tana hedduu irraa baranne dhukkuba kanarraa namni ittisamuudhaaf irraa eewwalamuudhaaf gabaabatti wanni godhuu qabu sochii qaamaa heddummeessuu, miilaan deddeemuu heddummeessuu, taa'umsa haga danda'e ifarraa hedduu gabaabsuu, akkasumatti gartee ispoortii heddummeessuu, waan danda'uun haga danda'e nyaata qulqulluu, nyaata fayyaa, nyaata gaarii ta'e nyaachuu, hogguunii fi dhukkuba ulfinni takka immoo mijjaa dhabuun onneedha, wanni haareenii tasa yoo itti dhufee daddafee gartee waan san gama hikiminnaatiin warra ogummaa qabutti cehee if dhaqqabu. Akkasumatti dhukkubni kun akka eewwalamuu danda'u, akka namni irraa fayyuu danda'u illee dubbattan, akka tasattis yeroo gabaabatti illee akka nama ajjeesuu danda'u irraa dubbattan. Hedduu galatoomaa mee irraa mahayitti sakandii 30 irraa ilaa daqiiqaa takka keessatti nu golabuudhaaf dhaamsa isin qabdanii fi akkasumatti sagantaa tana nu cufaa isiniin jenna. Wanni jennu barbaaduun nuti Ameerikaa keessa jirraa wanni asitti nu qabuu danda'us waan Ameerikaa keessa jiru dhukkubni kun uummata Ameerikaa keessa waan nama ajjeesu keessaa number 1dha. Kanaaf jecha of eeggachuun irra guddina waan nuti mataa keenyaa godhuun of jijjiiruu san boodas hakima keenyaa wajjin dalaguudhaan dhukkuba kana ofirraa ittisuu ni dandeenya. Galatooma. Hedduu galatoomaa Dooktar Saifuddin Hussein. Sagantaan kun kan jalqabaati malee kan dhumaatii miti. Akkuma har'aa asirratti nu barsiistanii, nu bohaarsitanii, nu gammachiistaniiti sammuu teenya beekumsaan gabbistan kanatti isinilleen jiruu fi jireenya keessan keessatti kan addunyaatti fi kan akiraa keessatti rabbiin isiniif haa jiraatu, rabbiin keessatti isin haa jiraatu, rabbi isin haa tiisu, waan barumsa qabdanii fi imaanaa fi fayyaa qabdan irratti rabbi isin haa dabalu, maatii keessanillee rabbi isin haa tiisu. Ulfaadhaa galatoomaa. Namoonni akka keessanii dhalatanii haa jiraatan, haa bulan, haa horan, kan akka keessanii nuuf haa heddummaatu. Tajaajila kanagaa islaamummaan tuni dhaabbatanii qur'aanaa fi hadisa namatti himuu qofa osoo hin taane ajajni qur'aanii fi hadisni namatti ajaju tokko barachuudha. Barumsa osoollee chaayinaallee ta'ee deema baradhaa jechuutu jira. Baratanii akkanatti gartee waan dhukkubarraa nama fayyisu, waan dhukkubarraa nama ittisu kunilleen ofiifuu yoo namni sun itti yaadee rabbiif je'ee hawaasa ofii nama barsiise rabbirraa mindaa guddaatti harkata. Kunilleen da'awaa guddaadha. Isinilleen qooda keessaniin gamanaan bahuu keessaniif itti fufaa isinin jenna. Galatoomaa. Ulfaadhaa. Hiree tana nu hannitanii yeroo teessan qaalirraa nuuf liqeessuu fi nu laachuuf keessaniif hedduu galatoomaa. Daawwattoota keenya gama xumuraa dhihannee jirra. Akka sagantaa kanarraa barattanii
akka sammuun teessan cimtee barumsa kanaan gabbattee abdiin qaba. Gaafiin garii wanni amma namni boodarra dhufe gaafatu kun durarraa viidiyoo walaaltan achirratti gaafiin isiniif deebi'amuu ni danda'a jeetiin abdii qaba. Yoommoo sagantaan kun kana keessatti wanni isin gaafattan ammallee kan gaafiin biraa jiraate kun kan jalqabaati. Doktorri yeroo biraati sagantaa kan onneedhaan wal qabatee wal fakkaatuun sagantaa lammadaa sadaffaa afuraffaa jennee itti fufuuf jiraanna inshallah. Haga sagantaa biraatti walitti deebinu kan daawwachaa turtan ani keessummeessaan keessan Naasir Anwar Hamzaati. Kan waliin turre keessummaan keenya Dr. Seifuddin Husseini kan sagantaa kana nu mijeessee nu tolchee tokko kan doktoraan walitti nu fide kan irraanfachuu hin dandeenye maqaa isaa dha'uu barbaadu galata guddaa rabbii isaa haa taasisu. Dr. Nuruddin Sule Atlantaa jiraatan rabbii isaan haa gammachuu isaanillee gaaf tokko asirratti dhiyeessuudhaaf akkanumatti doktoroota keenya kan adda addaa kan naannoo adda addaa bakka adda addaa qubatan ogummaa isaanii akka dhufanii asirratti nu raabsan sagantaa hedduu mijeeffachaa jirra. Kan daawwachaa turtan kun Oromiyaa Islaamic Television illeen galatoomaa jannaani. Isinilleen bakka jirtanii du'aa akka nu gootan viidiyoolee kana hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf akka sheer gootanii irraa baratu isinin jenna. Please namni gartee liking godhin page keenya kan Oromiyaa Islamic Television hadaraa akka gootanii barumsa gama amantii, barumsa fayyaa, barumsa seeraa biyya keessa jirru akka gartee irraa baratan isinin jenna. Viidiyoon keenya YouTube gubbaanis OIT irraa argachuu dandeessanii akkasuma Facebook gubbaan kanagaa inshallah sagantaan keenya kan guyyaa sabtii fi alhadaatis kan fataawaa ganama boru sa'a 9 irraa akkasumatti sa'a 10 irraa akka Minnesotatti itti fufa. Sagantaan torban dhufuus kan waa'ee fayyaatis itti fufa guyyaa Jum'ataa sa'a 6 irraa ila sa'a 7 akka Minnesotatti jechuudha. Haga gartee sagantaa biraatiin Oromiyaa Islamic Television irratti walitti deebinu turtii gaarii naajiraadha ulfaadha galatooma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessanuu doktoraan aansee jechuudha. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا إن ججبسني رسول دبيتنا أمري هذا أبا ونانا كنا والخبج ويا والندكيسنا والجالج ويا مي والنجبنا ميد أمن جتني والفانن ديمنا حضر لك زازا نقدم فينا والأمة لافا ولكن بوننا سنمان استيوم واتركام فنا إن كان هم قد غنا اتديمنا keessattuu ammootoo wanna ollaa kenna jaboon amatanii beekina biin kenna namni quufee bule hin taane mu'mina odoo ollaa beekuu han qabanii mana kunis amrii jabaa ufin dagatina beela wal to'achuu dhibee ol gaafachuu azaa walii obsaa jedhe rabbiin kenna gabri gooftaa didee eennutti irkata lakki hin didinii booda hin gaabbita imimmaan fixattee ganaa dhiiga bootta gana arguu heddaa gudii zalimtoota mana ibiddaatti gana harka nyaata akki rabbiin didduu akkas ta'uuf taata rabbiin nu haatiisuu nafsiyyaaf shayxaana isuma amma janii isatu ol aana yaa irkoo mu'mina